Yoo akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota Gumii Bokkoo Broadcasting haala keessattuu Naqqamte keessatti ilmaan Oromoo nagayaan mana keessatti dhaqanii fixan irratti marii gabaabduu goonaa uummanni Oromoo hubannoo horatee mirga fiitii ka'ee akka falmatuuf ni kakkaasnaa jechuudha. Kun marii gabaabduu tanaaf jecha Dr. Uddeessaa Karroo fi obbo Girjaa Boruu waliin goonaa keessattuu irra caalaa wanta jumlaadhaan mana tokko qabanii dargaggeeyyii Oromoo sirni dhufaa darbaan biyya sanii godhaa jiru kanarratti marii gabaabduu goonaa sirba kiyyaa kanaan duuba walitti deebinaa barraaqe jedhaa mee barraaqii kanallee caqasaatii walitti deebinaa ulfaadhaa wayyama. Oromiyaan lafumaa Oromummaan nafumaa yaaduma qawweetumuu dhumi jaanin dhumuu. Barraaq barraaq. Waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabuu. Barraaq 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 barraaq. Gaafa guulaa nu guulchisa gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa xiyyaara qabsoo keenya hayyootatu bararsee beenzinni isaa dhiigaa gongubee lafeetti cabsee murtis gadaa Mustafaa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaasa qawwee eebbisaafus maayyoo hirmiin ba'ame bakkalaaf jireenyaan iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessatiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee waleen ormaa sirna ofiif kaatti dhalee maalimaa wajjin kaatti. Bu'aa qeerroof qarree ce'umsaan wal garree faffacaatii dhammaa waan jettuuree lammaa shanee fi abaa'oo OLF fi kafaa'oo hin barreenaa bartuu Oromoodha martuu seephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa shaggarii fi dirree dhabuu waan hin jirre ifannee qulqulchuu alagaan hin bulchuu. Biyya kan keenya Oromiyaadha. Biyya kan keenya Oromiyaadha. Gaafa guulaa nu guulchisa gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaan yoo saba kee waraantee Mustafaa Huseen ta'ii ofiin beeki waraana baattee uummataan eegi badhoodoo soolee akeeka kaffaaloo miilatti dhabuu beeka abbaan gadaa beenuu bishaan mataa yaa'a dhaabata waliin laala sabaaf turree kaa diddan Oromoo manni lama beeka manneeniidhaaf mana kiraa deega kun dagala kun biyya ormaa keessa walitti qaba harca'ee wal keessa.
yuufi obbo maatii torba sabbuu eegii hulaa weerartuu orgobbaa diinagdee nu cabsu soodaree rammasu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa taaddeedhaa meedura amantiin hafuura waliin nyaannu didaa tokkummaa waa fidaa nadhii nyaannu gurra gabrummaa xumurra hin qabnu kulkulchuu alagaan nun bulchuu nu Oromoodha warra lubaatii nu Oromoodha warra lubaatii Akka moltanii hordoftootaa fi daawwattoota gumii bokkoo miidiyaa keessummaan kiyya lamaanuu haarawaa miti gumii bokkootii fi akka moltan Oromoon beektaa waan fedhalli godhaa jiranuu nagaa wal gaafata kanumaa nagaa sin gaafadhe malee nageenni Oromoof nageenni hin jiru maanii fi gochi Oromoo irra godhamaa jiru kanarraa ka'uudhaan nagaa Oromoon hin qaba jechuun hin danda'amu. Mee sududumaan gara gaaffii kiyyaatti deema. Mee ajjeechaa waliigala Oromiyaa keessatti godhamaa jiru keessattuu Naqqamte keessatti ajjeechaa ilmaan Oromoo shanirraa dalagame kan akkamitti ilaaltanis? Mee akkamitti hubatta waan kanarraa migirjaa sirraan jalqabaa wajjinaa jedhe? Galatoome ashuu waamicha kana kan gooteef garuu gaaffii dansaa garuu hin mari'annaa naasofnaa akkamitti ilaallaa ka jedhu karaa kiyyaatti yaani kune waan Oromoo bal'oo keessatti yeroo ammaatitti deemuu jiru. Kana duralleeni haasofnee jirra maaliif gaafa obboleessa keenya Haacaaluu gaafa ajjeesane waan kana haasofnee wanni kuni duraatti deemuu jirti nuti deemuu jirti Oromoon bal'oon waan kana dammaqee ifirraa eegachuu ifi beekachuu mala dhawaachuu lafaa kaanee akka wanni kun hammaattee nuti nurratti hin deemne akkamiin akka ofirraa dhooggannu akkamiin dura akka dhaabannu haasofnee ture. Garuu amma teetuuti ijoolleen obboleeyyaan keennaa nama shaniin Naqqamte akka dhumatte tuni wanni ammallee inni nu ibsu maani tokko akka beektaa Oromoon akka biqeennaatitti akkasitti natti dhaga'ame. Akka beektaa maani koola yookaan baala allaattii akkasi akka waan beektaa salphanne akkasi natti mudda. Maaniif Oromoon saba bal'aadha. Humna qaba, sanya qaba, aadaa qaba. Maali wanni kun maaf akkana tuffatamne ijoolleen teenala isaa barnootaaf deemtee guddinaaf deemtu gara duraatitti ka
fiichariiteen jennee kan irraa herregannu akkasii nurraa fidhame maani kun salphina guddaa akkasin natti dhagaa. Dadhabbii guddoo kan nuti qabnu nutti mul'isa jechuudha. Yeroo cufamaani walta dachaanee guyyaa tokko lamaa walta boofne walta iyyinee walii iyyinee walii imimmaan gamisi imimmaa walii dabarsinee maa duubarra deemnee waan tokko jira ni jerkli action waan jedhanu jira warri beekta faranji ni jerkli jechuun yoo ati beekta lafee kunoo miilaa kana yoo ati waan akka miila fi utaaluu kaan akkasi ta'e yeroo ammaati maali yeroo cufa iyyinee mana gallaa borulla deebite nuti deebiti itala nuraan ooltu kana amma sila akka adoo biyya beektaa seeraan bultuu kabeeta mootummaa qabdu ka mootummaan bultu security isaanii nagaa isaanii ka eegu atoo mootummaa akkasii adoo qabaanne kuni eessa jira mootummaan yoo beekta wanni akkasii kun nama keenya irratti dhaqqabdu eessa jira jedhu danda'a. Ka amma waan akkanaa nurratti dalagaa jiru ka waan akkanaa nutti oofaa jiru warra amma kunoo achi jiru san. Kunilleen immoo maani eenyu jennee yoo beekta Finfinnee raafne guddin harka guddinni waan nuti itti hojjetu jiru. Oromooti Oromoorra hojjetu jira. Karaa kamiin karaa mootummaatiin yookiin karaa nafxanyaatiin karaa san godhate waan akkasii nurratti deebisuu jira. Kana jechuufa namni keenya ammallee irra dedeebinee dubbannaa, irra dedeebinee walii himna, irra dedeebinee walii mari'annaa, beekuu qabnaa, dammaquu qabnaa, ol ka'uu qabnaa, irraa dhooggachuu qabnaa jedhaan. Mee dooktar ati yaaduma kanarraa wanaa jedhiiti gara gaafii biraatti sii ce'a. Galatoomii ashee waan kana gaafii sana nu gaafattee fi waan kana marii waan nu qopheessitee fi duraan dursee haadhotii ijoolleen abbootii ijoollee tanaatii fi warroota firoota ijoollee sanaa isaan irraa du'an Waaqayyo jajjabina isaanii haa kennu jedhu barbaada. Gaddi guddaan nutti dhagahamee jira. Nu hundumaa akka sabaatti akka baay'eetti gaddineerra. Achirraatti fuunnee garuu wanni irraa kanarraa hubannu biyya san keessa nama ajjeesuun keessattuu uummata Oromoo irratti xiyyeeffatanii beekaa keenya ajjeesuun beekaa keenya mana hidhaatti guuruun nama uummata keenya keessa waa baratee jiru yookaan waa beekee waan deemaa shira isaan deemsisan kana sirna naaxanyootaa kan Itoophiyaa keessa waggaa baay'eef deemaa ture kana nama waa isaan fedhan kana irratti baree jiru ka isaanii morma jedhanii yaadanu yookaan ka ifatti shirri isaaniitti mul'atu balleessaa turanii kanaan duras ijjeesaa turanii sirnuma duraa santi akkuma ijjeesaa baratan akkuma dur miliksuu baran akkuma dur mana hidhaatti guuruu baran akkuma dur ijjeesanii bineensa nyaachisaa turan ammas itti fufaa jiranii garuu ka amma caalaa ka ammaa kana wanni ajaa'iba nama goosisaa akka malee nama gaddisiisaa baani yeroo addunyaan 21st century namni haalli baay'een jijjiiramee namni waan yeroo guma deemaa jira waan ollaa hunda keessa deemaa jira waan guma namni ifatti argaa jiru yookaan dhoksuu hin dandeenye keessatti waan akkasii maa hojjechuu yaadu hojjechuu callaa dhiisii hojjechiisumaayyuu yaaduun isaanii waa akka ajaa'ibaati waan baay'ee salphatti ilaalamuu qabaatiin
Kanaaf wanni amma nu argaa jirru kuni akkuma sirnoota kanaan dura darran nafxanyoota kanaan dura akka Minilikis taanaan ka Haile Sillaasee ka Dargis taanaan ka Wayyaanes taanaan uummata keenya irratti xiyyeeffatee uummata keenya balleessuuf yaalaa ture. Beekaa keenya ajjeesaa ture, mukarraa kutaa ture, qeencarraa buqqisaa ture, mana hidhaa mana dukkanaatti hidhaa ture. Amma immoo koloneellichi xiqqaan kun beekumsa illee hin qabne akka koloneelliitti koloneellii guutaallee nama hin ta'in tokko haruma hin taane dhufee amma immoo akka yeroo Dargii san caalaa akka yeroo duraa warra sirnoota maqaa waamsanii caalatti ajjeeseen isa nugusa torbaffaa isa godhadha jedhe kana ifatti itti ka'ee jira. Kanaaf baay'eetti gaddineerra garuu kana keessa kabaanuun wal mari'achuu wal hubachiisuu callaa doonteen ummati keenya fuula dura ba'ee mormatuu qaba. Fuula dura ba'ee mormatuu qaba. Humna isaa dhaaba isaaf dhaabate adda bilisummaa Oromoo waliin cimee wanni kijiban hin jirtu. Nama dhufee mana nama ajjeesu ati kun ajjeesi nu siif ajjeefannaa wanni jedhamu hin jirtu. Nami qawweedha qabu qawwee ifirraa. Ka qawwee hin qabne lafa qawweetti argatu dhaqee qawwee fudhatee ifirraa dhoggachuu. Yoo karaa kanaan godhin calluma jennee akkasii kana godhuu mallee kana san godhuu mallee wal mari'achuu mallee namichi mariin fedhu beekumsa mariitti dhiyaatee mariin biyya san dura bu'ee biyya san gara fuulduraa deemsu hin qabu. Maqaan Dr. Maanii jedhan malee waan kana kuma akkuma dokumenteeshiniin argisiiftu namichi kun waan kana hundumaa digirii amma jedhan san kuma bitaniitti kennan malee wanni beekumsi mataasaa keessa hin jiru. Namni diktaatoriin akkasii karaa inni ifirraa furanuun karaa tokkocha calla. Innis kan inni sirriitti hubatu humna ummati keenya humna qaba, humna gumaan itti bobba'uu qabu. Humna qawweelleen, humna beekumsaalleen, humna qabeenyaalleen, humna karaa gumaan itti bobba'ee kana ofirraa qolatuu qabu. Har'a isaanii waan Doonaald Tiraamp jedha waan giddibii odeessu bireeking niwusiin isaanii waan akkasii. Ijoolleen biyya san keessatti ilmeen namaa namicha mana tokko keessatti ajjeesan akka oduulleetti dhiyaatu biyya sanii. Abbaa torbee nama aristii biraatti ijaaranii abbaa torbee ofirraa ajjeesneerraa jedhani. Abbaa torbee nama mana tokkocha keessatti koottaan ajjeesaa jedhu hin jiru. Dooktar gaaffii sanatti dhufaa mee gaaffii gara lammaffaati gaaffii sun gaaffii xiyya waan na jalaa fudhattee. Melaali ijoolleen tuni mana keessa adoo jirtu mana dhaqanii akka bosonuu beektaa seeraan silaa waniiti ijoolleen qawwee harkaan qabdu hin qabdu nami Haayiluu Addunyaa jedhamu tokko ergamaan nafxanyaa tokko ni barreessee jira. Ajajaan poolisii ajajees maqaan isaanirraa badee qabadheen ture. Ajajaan poolisii akka ijoollee sana fixan ajajee maqaa Oromoo akkasii qaba fakkaata. Garuu ijoolleen tu abbaa torbee lennaa teete. Adu dhuguma abbaa torbee sanuu haa teetu jenna. Abbaa fedhe haa teetu abbaa fedhe haa jirtu. Yoo nami tokko yaakke seera dhiyaatamoo dhaxxee mana keessaa gadi baa jettee karaarraa rashanuu callaa miti beektaa. Foonuma isaaniillee hin qaqqalanii beektaa ijoollee duute. Reeffa ijoollee akka horiitti qaqqalanii akkasi godhan. Kana maaliif akkas ta'e jettanii yaaddusi? Kun ashee baay'ee nama baay'ee gochi kun baay'ee ummati keenya yoo kanarraa ka'ee qawwee guuratee ofirraa aaneteef sirna kana baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee itti dallanneera jecha kana waan isaan gocha isaanii kana diinummaa isaanii nu balleessuuf hawwii isaan qaban agarsiisa. Ummata keenya ijoolleen shan ijoollee nama qawwee hin qabne nama dullaa tokko iyyuu harkaan qabne mana tokkocha dhadheen nama 5 Dargii ajjeeseen beeku akkasanii Haile Sillaasee Minilik ajjeeseera ta'uu danda'a. Wayyaanee inni ajjeesne namichi waan beekne wallaalaan kun ka Isaayyaas Afwerqee waliin asii achi bashannanu kun wallaalaa kana ifirraa mulquu kana karaa ifirraa mulqinuu karaa tokkocha ummati keenya karaa kanaan sirrootti karaa saniin sirrootti adoonyen karaa tokkocha callaan sirrootti namicha kana achirraa ari'uu qabu ummati keenya waan qabu kuma gargaaramuu qabu. Isaan diinadha bakka diina dhuma
yoo ati balleessite firra balleessitaa yookaan inni hawwii isaa nu balleessee nama kenna ka beeku kaan hidhee kaa ijjeesee kaa akkuma san utaalee maqaa addaatti kee dhaqee manatti akkuma na ijjeesee guma keessaa fixee achiin duuba nama kun guma isa sodaatee waan caqqisutti fakkaata. Garuu namni tokkochillee isan sodaatu kaa uummata Oromoo miliyoona 60 dhiyaatu dhiisiyyuu nami shanillee isan sodaatu namicha kan sirna nafxanyoota ajaawaa isaa waliin amma uummata keenyatti hin doorsisan san wanni feetaa dhuftu mal ummati keenya namichi kun sirni namichi kun deemsisu kun sirna warra nafxanyaa kanaan dura lafa keenya qoqoodamee nu abbaaristii maani jedhee irratti ta'ee nama gabbarsiisaa ture ka achirraa ka'ee qawwee guurratee qawwee sanii nuti dacha'ee nuti sirbu kan nuti isa kuma isaanii qawwee fudhannee ifirraa xuruurree baasuu kan wanni cinaa deemu hin jirtu wanni tana san jedhamu hin jirtu karaan tokkocha kana jira karaa tokkocha kan teennee ijoollee teenna hadha naqamtee nama 5 borummoo harar akkuma naqamtuu guyuma naqamtee sa harar addee meeqan nama jeesaniira akkuma san hojii keessa mana tokkochan naqanii nama 10 meeqa gisee takkatti ibiddaatti qasiisanii jeesaa jira maan barbaadda kana caalaadhaati kana kafirraa deebittuun waan qabdu guma mormachuu qabda wanni qabdu immoo qawweellee mormachuu qabda ka qarshii qabu qarshii dhooggu ka beekumsa qabu beekumsaan mormuun karaa dandeettu guma mormattee biyya san keessa waa amma maqaa bilchiginnaa jedhamu shittaa biyya san keessatti babadhate kan maqaa isii bilchiginnaa kan shiftaa aantanyaan biyya san keessa isaan irra xiyyeeffatu qabna qaba ummati keenya isaan balleessuu qabu ummata dhaaba keenya qawwee kaasaa isaanii mormu waliin itti rabbaba'uu qabu sirna kanarratti dhaaba san gargaaruu qabu ammoo gargaaruu qabu namni duuchi ijoolleen kasirraa dhumattee dabartu wayyamoo ati ijoolleen 5 su adoo qawwee qabaatte nama 5 hari'aasanii isaallee ijjeessan turan biyya jira biyya adoo qawwee nama 5 su adoo qawwee 5 qabaatte ወታደር መቃ ኦሮሞ ቀቡ ከይሳት የተርገኒ ማጀሲሳን ሳን ናፍጠኞታ ሳኒ ናማሻን አንጃን ተኩ ከሳ ኢጄቲ ሲላቶ ትዱቃስቱ ተይ ካናፍ ናኑ ጉብሉ ዋኢፍራ ካና ዋኢፍራ ሞመቱን ቀባቹ ቀባ የዳን ገባቡ ካራን ጅሩስ ተቆቹ መካን ኡልፋድ ወያም ግርጆ አቲ ሳኑ መራዋና ጀቱ ቀብዳሜ ኢጆሌታናኒ ኢላ ግርጆ ኢጆሌታና aka laali yoo ati oromoo ta'e amma si ajjeesanii warri bilchiginnaa jedhamu kuni yoo si ajjeesanii ka'anii yookiin abbaa torbee siin jedhu yookiin shanee siin jedhu yookiin abaawoo siin jedhu yookiin kaafaawoo siin jedhee maqaa kana sii kennu garuu ka ajjeesan oromoo akka ta'e hubadha nama ajjeefamaa jiru ilma oromoo tokko akka ta'e guddifate warra beekaa ajjeestee kaatee nama tokko angoora tursuuf sirna miniliki ijaaruuf sirna miniliki angoora deebisanii sirna miniliki jalqabin xumuranne isa kana xumuruuf jecha namni kuni ilma oromoo ajjeesee maqaa adda addaatti moggaasaa jira isa kanarraa maal jetta maal hubatta gir kun akkana fakkaatu kun keessa yoo dubbii kana deebinee keessa innaa laalle maali objektiiviin yookaan immoo wanni isaan fiixa baafachuu fedhan maali waan akkuma dubbanne kaan namichi kun nugusa ta'uu fedha nugusa isaa inni fedheef callaa ifiini fedhii isaatiin achi dhaqqabuu hin danda'u namni har'a isa gargaaraa jiru namni isa gargaarsa ta'e yookaan namni utubaa isaa ta'ee jiru eenyu moonaa oromoo keessatti moonaa oromiyaa keessatti namni adda utubaa abiyyi ta'eeru eenyu kan nama kennafu kan nama fichisiisaa jiru eenyu jennee naa hubanne nafxanyaa callaa miti nama kennatti maali nama kennatti isa achitti utubee maali mala dhaafi wal ficcisiisaa jira kun waan wal sobuun hin barbaadu ifatti baanyee walta himnee
أنتو أخنا ورانا خلينا من رب باسو جونا نقوفو جو أنو الناجنة مونات النخيسة أنو نمكس وجونا لا الناجنة غافن أنو الأبدل ديبين سي توك أورمو لما يصير نفتني نمو بيا أورميا خيسة تيجا أرتي أكون إخان أكبيتا غانجيتن كوفتن أكفردك كوفة بيخين كيس غوفاني نما كين ون فتكو جرو غرغاس نما كين نات كوني أورمون بطون مو بيكو برباچتا ماني في جولة أنا كنو لفاكا كسغودا دردا بدا ريربا أكسغودا جنة جولة أنا إبدان نتلي في دوبا تندا بل كان وانا كسيتي دلبو كنا أما واجه مساوان نمو وريرسا أمال نمو ماني أكمل تنام بينه توكا دكانة كيسة دمو دكانة بيتا كبيكم قبله كبيتا أبوتين تنا سيرانو تنكنين آدانو تنكنين أكسيت إفلالو أكسيت متسويت كونه ماني نوتي إفا بانيا والتهنة بيني كأن أتيك الله دون تنو أسكيسا جيبو أخنو خيسا جيبو بيني مال قدو كان مرياتشو كان مو أرمون بطون يرو أما كان كيساتي أتو يرو إن كنيني أما كاني وان كان هنان دراتي بچون برباچسا مالو غوستين مالو سبكين ما في أكسي ما فكس والجون ما في الدكيس كم كرا من تأتي كمان تاجو سجرا ميجو لتن النافق سجرا نمنك كانا मैं जोले अल्लाह नो राम की चीज़ें ना जोले से अल्लाह बाप ने हलालत उराबे सब के नू इतने नू थी मथा के ना इलालून वरबाच फरमाइए ulfaadhu wayan tari me doctor tari yo ummanni keenya jabaatee kutannoo qabaatee makka kana caalaa won itti dhufu waan hin jirreef jechuukiyya jabaatee mootummaa namicha kana muddee qabee namichi kun xayyaara tokko fudhatee ijoollee fiitii fi jaartii fudhatee ba'a warri garuu yakka kana dalagaa jiran warri ijoollee tan dhaqanee akkas rashanan kuni gatii baasuu malu kanarraa warra kanaaf maal himtuuf warra gatii akkasii kanat ummata keenya ijoollee teenya boleeyyaan teenya dhaqanii bakka tokko jimlaan fixan mootummaan dargii gaafa muddame xayyaara fudhatee niitii fi ijoollee fi fudhate malee jeneraala tokkocha lubbuu si baraaran jenne jeneraala waraanaa fi tokko ofimaa bahe mataa fi ijoollee fi fudhate warra amma immoo ilmaan Oromoo irratti namicha koloneel Abiyyii kana jedhanii akkas dalagaa jiran kan dhaamsa isaanii maal qabdaaf doktor galatoomaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee miidiyaa adda addaa Oromoo karaa namni adda addaa beektota adda addaa dubbataniiru walumaa galatti wanni nuti jennu waani ummata keessan irratti hin bobba'ina ummata keessan ijjeesina ollaa keessan guddanii nama tokko addeenni nama tokko nugusa nama maraataa nama beektaa nugusa ta'uu fedheera hojjuu nugusummaan akka mudhatteertu jedhuuf kana jala fiiganii ollaata guddee narraa baateen duuba addumatti galtullee hin qabdu. Namni galgala ganama qawwee hidhatee numa lola malee yeroo murtaa'e takka mana isaatti galuun isaa oolu. Adumaa hojiirrallee jiru warra wotaaddarate an sunis
galgala yookaan guyyaa yeroo ta'e tokko ollaa isaaniitti galanii warra isaanii ilaaluu dhaquun hin naafu. Yoo dhattee ollaa kee ka gubate kan namni duuchiin keessaa du'e ilaaluu barbaada hin ta'in kana jala deemuu hin qaban. Akkuma dhaga'aa jirru harki caalaan dhiisanii biraa deemaa jiru. Ammas warri keessa jirtanus biraa deemaa. Mootummaan kun uummata keenya dhiisi uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa takkollee hin dhaabanne. Laali waa isaanii Beenishaangul Gumuzii godhaa jiran. Laali waan isaan guutuu Oromiyaa keessa godhaa jiran. Waa isaan Walaayittaa irra godhaa, waa isaan Sidaama irra godhaa jiran. Wanni kun waddee takkaa miti. Sirna naaxanyootaatiif namicha kijibaa namicha wanni waan guma sobaa walta qabee amma karaa sobaa carraaqu kana jala fiiganii nama sarbu ummata jeesuu ijoollee seenna jeesuu jaarsa beekaa nama guma buukaa buutanii ijjeesuu isinis addeetti galtan qodda warri ijjeestan kun. Amma fakkeenyaaf ijoolleen shanan tana nami ijjeese dhuguma yoo ijoolleen tun balleessaa qabaatte maaf hin qabne. Qawweetti tokko cheen jirtu ijoolleen tun aduu qawwee qabaatte isaan keessallee nama ijjeesti turte. Yoo silaa seera silaa isaanuu seeraa aladha. Tokkoffaa warri kun mootummaa miti. Mootummaa durii turan malee mootummaa miti. Namichi kun Prime Minister durii malee Prime Minister miti amma. Warri humna waraanaa sunis akkasuma. Seeraa aladha isaa amma seeraan bakka bu'aniitii miti ka biyya sanii keessaa amma nama fixaa jiran. Akkasuma adoo jennu adoo silaa waan seeraatiif waan balleessaatiif barbaadan ta'e nama qawwee harkaan qabne yoo ijjeesse ijoollee kana nama 5 mana tokko keessa ijjeessa haa jennu fuula isaanii mummuruu qaama isaanii mummurumaaf barbaachisa. Akka isaan diina hamaa namni sun maqaa Oromoo qaba jedhaniitti erganiiru ta'a malee garuu namni suni akka diinummaa olaantummaa diinaa keessallee diina nuti harka duwwaallee walii gadi lakkinne akka ta'e argisiisa. Kanaaf maali ummati keenya garuu nuti ummata bal'aadha amma kan jedhaa jirru kun biyya isaa Itoophiyaa jedhanii asii achi itti sirban sun biyya teenya harki caalu. Yoo ummati keenya dullaa guurateellee ba'e waan kijibaa waan qawwee fudhatee maqaa keenya qaba kaawullaa keenya keessa deemee ijoollee keenya ajjeesaa ka jaartii keenya ajjeesaa kan guyyaa tokkocha keessa ari'uu dandeenya. Isa caalaayyuu immoo dhaabni ummata keenya dhaabate jira. Isaan deeggara isaan waliin harka tokkocha ta'aa birraa mormadda. Mana keeti hagubatu maan barbaada maan nurraa barbaada. Biyya san keessa dhiisi biyya kunoo teenya ka Ameerikaa kanattuu namni tokko dhufee mana kee yoo seene mana kee gubuu nama ijoollee sirraa ajjeesuu dhiisi mana kee yoo inni seene ajjeesuu dandeetta mirga qaba. Ulfaadhu Dooktar. Mee Girjoo ati kanarraa maal jetta? Daqiiqaa lamaan keessa jedhe. Amma dubbanne kana garuu kone wanni higa san deemanii nama kennaa kabeeta ajjeesanilleen seera malee aadaa malee nafa isaanii yookaan du'aa waan akkasii irratti taphatuun isaanii kun saayikooloojii mataa isaanii keessa jiru nama mul'isa. Tokko isa lammeessoon immoo maani nama kennaa shororkeessu jecha yookaan immoo terroraayiz godhuu jechuudha. Nama kenna terroraayiz godhu. Kun istiraateejii isaaniiti. Kun immoo durilleen waan itti fayyadamaa turaniiran kun waan haaraa miti garuu namni erga du'e maal godhe silaa namni yoo beekta du'e silaa du'aalleen reefa namni fuudheetti karaa seeraatitti awwaalata. Amma yeroo akkasii keessa hin jiru. Yeroo seeraati miti. Yeroo aadaati miti. Kanaaf jechuun maani Oromoon kana beekate seerraa kan jirre beekee waan kana lafaa ka'ee warra kana ifirraa hoggatu wanni akkasii sun akkasii akkasatti dhaqqabne yeroo cufa waan kana vigilant ifirraa eegachuu barbaachisa jedha. Kanumaaf. Okay. Ulfaadhu wayyamii Girjoo. Mee Dooktar
ummanni maal tolchuu qaba? Ummanni amma taa'ee eegatuu qaba jettee yaadda ammas immoo maal tolchuu qaba jetta Dooktar? Ummati wanni tolchu ifa lafa ta'etti amma namni yoo si jeesiisa akka inni dhufu beektate. Namni si jeesiisa inni dhufu isaa akka dhufu beektu ta'etti maan godhuu malte. Natural defense kun waanuma ifa lafa ta'e. Amma wanni mootummaa jedhamu hin jirtu biyya san keessa. Warri qawwee hidhate kuni ollaa keessa wanni munyuu qabu nama jeesuuf. Ati qophootee eeguu qabda yookaan du'aaf qophaa'ee eegi yookaan immoo jeesuuf qophaa'ee eegi. Ifirraa dhooggadhu. Yoo ofirraan dhoogganne ta'e karaan biraan jiru bakka nu garboomtee namichi kun nu gosa torbaffaa bakka diggisiisaa goona jettee cadhisuu qabda. Sun abadan sun ta'uu hin danda'u. Karaan jiru tokkocha calla karaa tokkochi suni ummati wanni amma akka mootummaa biyya san keessa munyuuqaa jira kun. Mootummaan durii amma yeroo fi dheereffatee sirna babal'ifataa jiru. Sirna humnaan bulaa abbaa irree babal'ifataa jiru kuni abadan inni yoo humna asirraa ariite malee gara tokko iyyuu hin deemu. Inni kana guutumaa guututti haga barbaachise ijjeennee itti fufnaa jedhee jira. Haga miliyoonii tokko illee ijjeesuu yoo barbaachisaa ta'e ijjeennaa jedha. Garuu ka isaan galimmaanii inni kana majjeesu nukuleerii yookaan cerarii aduurraa cerarii nuti gallakkisee adoontiin qawween nama ajjeesa. Qawween nama ajjeessan namis isatti deebisee isaaniin ajjeesuu hin danda'amu. Karaa nagayaatiin olii haasofnee karaa walii galteetiin jedhee malee qawwee san namuu bitatee ofirraa dhooggachuu hin danda'a. Kanaaf amma ummati keenya qabu ofirraa dhooggachuu qabda. Ollaa keessa yaa'anii dhufanii ijoollee mucaa kee intala kee jaartii kee jeesanii aduu isaan hin deemnatillee waan godhuu qabda. Ijoolleen sun akka isaan dhufanii jeesan akkasii salphatti manuma tokkocha keessa nama 5-6 jeesuuf qophaa'anii dhufanii utuu dura dursanii beekanii isaanis waan tokko itti qophaa'anii eeguun hin naafu ture. Kanaaf walumaa galatti ummati keenya waliigaltee uumuu qaba. Wal caqasuu qaba. Waliigalteen immoo ifirraa mormachuu qaba. Ifirraa mormachuu yennaa jennu karaa jirtu gumaa. Karaa qawweelleen karaa waan mootummaa kana jabeessaa guma jalaa qabuu qabna ummati keenya. Jedha gabaabumatti. Okay, ulfaadhu wayyamii dooktarii. Amma Oromiyaa guutuu keessa wanni kun deemaa jira. Harargee keessatti awadaa'immoo akkasitti nama ajjeesaniiranii nadhee wayii. Jarri kun sirna akkana godhaa jiru sirna moo dooktarii? Maani waan kanarraa wanaa jedhe? Sirna akkasi godhaa jiru. Sirna jennu sirni laaftanyaa ka jennu kuni harka caalu eenyu akka deemsisuun beekamaadha. Sirni kuni ka dur kufe yeroo wayyaaneen waggaa 7 nama akkasuma nama jeesaa turte sanii sirni kuni mataa gadi qabatee achi taa'aa ture. Akkuma san sirni kunis achi taa'ee hamuummachaa ture. Amma gaafa wayyaaneen deemtu ilillisee akka wanni wal guuree dhufe. Wayyaaneenis ka dur dhugumaan mormaa turte sirna kana ture. Isaanis irraanfatanii garuu yennaa sabaaf sablammoota hacuucaa turanii sirni wayyaanee mirga keenya beesikii nurraan fudhan. Garuu abbaa biyyummaa keenya qabeenya keenya saamaa turan malee akka nuti Oromoo taane akka nu Oromiyaa keessa jiraannu akka biyya keenya ta'e shakkiin qabanu falmiis hin qaban. Sirni nafxanyootaa kun garuu akka diinaatti katti mul'atu Oromoodha Oromiyaa. Maaliif biyya san guutuun biyya teenya. Biyya teenya yoo biyya teenya abbaa biyyaa ta'e isaan akka biyya dhabanitti itti fudhatama. Maaliif asirraa qabeenya guuraa turanii asirratti biyya isaanii adoon ta'in biyya fi godhatanii warra abbaa biyyaarraa kaasanii ifin immoo abbaa biyyaa fi godhaniirra jiraachaa waan turanii fi abbaa biyyummaa kijibaata isaanii santi irraa qabatamaa ta'e kanaaf iyyaa turan. Mataa qaqqabatanii dhokataa turanii amma hamuummachaa adda turanii ka'anii araada waggaa 27 harkaa baay'isan amma araada sanitti ba'aa jiru.
garuu wanni isaanin hubatin maani sirna akkasii kana sirna Itoophiyaa kana nuti ifatti eessa akka dhufu eenyu akka deemsisu akkamiin akka inni deemu namni Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu hin beeka. Yoo namni kanan beekne yoo jiraate namicha kun Piraayim Ministeerii jedhan Koloneelicha san eessayyuu hin dhaqu sirni kun. Akkasii ijoollee keenya ijoollee lafaa dhufti nurraa akkasii gabbaraa ta'a jala ajjeesa ta'a malee eessayyuu hin dhaqu hin kufa. Yoo waggaa lamaan tana isa arganne ta'e maal jette naan jedhe. Hin kufa garuu uummati keenya isa kuffisuuf walii galteen waan qabu humaan mormuu qaba. Amma wanni wal kijibnu hin jiru. Ijoolleen keetu du'aa, abbaan kee du'aa, haati kee du'aa. Ayi lakki karaa nagaa dubbannu haasofnu. Haasoo isa haasa'u garuu qawweenis jiraachuu qabdi. Qawweenis mormata karaa kaaniin haasawaa yoo isaan marii dhufuu barbaadan mari'achaa yookaan immoo qawweellee waan qaban gumaan ofirraa mormuu qabu. Kanadha karaan jiru. Sirnadha garuu wanni. Sirnadha sirni kuni haala kanaan duraa caalaa miidheffatee haala ammayyaatiin dhufeera. Amma kanadha sirna ta'uusaa wanni beektuuf Wallaggatti dhaqanii Hararii dhaqanii nama keessaa wanni qocanii jeessanuuf nama beeka addee nami beekaan jiru addee nami cimaan jiru addee nami hafteen itti hafte barbaadanii keessaa yookaan hunduma keessaa ajjeesne inni afitti callisaadha dubbiinsa. Sirni kuni yennaa beekaa Oromoo nama sirna ta'uu isaa hubate beekanii fakkeenyaaf Taaddasee Birruu jeneraala ture sirni Itoophiyaan sun jedhamu sun akka Oromoo balleessu sirna ijaarame gaafa dhagge jeneraalummaa fi illee gadi buusee ifi gadi bu'ee hamma ajjeefamu deema. Maammoo Mazammir gaafa fannisan Saalee Tsadaaleef Akiluu Habtewol itti kolfaa Maammoo Mazammir fannisaniiru. Kanallee kan godhe sirni kan jaarameef warra jaarameef qaba. Fakkeenyaaf namoonni tokko gocha darbisan uumuti kaa godhe jedhan. Garuu sirni isaanii ijaarameef akka isaan olaantummaa saba biraa irratti fakkeenyaaf ilaalame sirna ta'uusaa waan hubattu fakkeenyaa dooktarii yennaa sabi Sidaamaa naannoo ta'a jedhe warri sirni ijaarameef maaf naannoo ta'anii jedha. Mirga sabi Sidaamaa qabu irraa mulquu barbaadu. Tarii Walaayittaan amma naannoo ta'e jedhee gaafate lakkiin teetanuu jedhanii uummata Walaayittaa fixaa jiru. Uummanni biyya sanii walumaa gala ka'anii sirna kana diiguu qaban. Sirna diiganii sirna nama mara hammatu malee sirna garee muraasa akka fedhe irratti dhiichisu kun diigamuu qaba. Gara kiyyaan kana jedha itti aansuudhaan dooktar. Amma Oromiyaa guutuu keessa akkana deemaa jira. Uummanni Oromoo ammas ta'anii hidhii xuuxanii hafuu qaban moo tokko lama don jenne gadi baanii wanni dhuftee falmatanii namicha kana ofirraa buusuu qaban. Galatoon Ashee maan jedha Oromoon baddu malee saree ladhi kan jedhe. Nu amma elastic limit jedha. Laastikii yoo akkas harkittee aga murtaa'e harkittee yoo ati gallakkitte deebitee addeebi. Yoo akka malee harkittee hin citte. Nuti uummati Oromoo biyya Itoophiyaa jedhan san waliin bakka yookiin biyyi sun sirroottee jiraachuu qabdi yookaan immoo nuti haga dhumaatti haga biyya san biyya keenya keessa warra beektan mirga namaa mirga fiinii hansaanii lakkisanii kan namaati dura dhaabatan kan haga isaan biyya keenya gadhiisanii yookaan gadi ta'anii biyya keenyarraa if eegatanii nuti biyya keenya abbaa biyyummaa keenya lafa keenyarra afaan keenya lafa keenyarra aadaa keenya biyya keenya akka biyya keenya bulfannu yookaan harka keenya galfannu mormuu qabu uummati keenya walumaa galtee mormuu qabu. Sirni ila waan sirna jette ammallee deebi'ee waan siitu quba barbaadu sirna ta'uusaa akka sirna ta'e wanni nama shakkisiisaa jiru. Fakkeenyaaf akkuma hangafaati jette yennaa uummata Sidaamaa kililii argatu jedhanu ka'iyyee dadhaban warra naaftanyootaa kana. Warra Sidaamaa adoon ta'e warra lafa san hin jirre warra afaan biraa warra afaan Amaaraa dubbatu warra sirna naaftanyaa deemsisu kanatti iyyee akkamiin voottiin kun namni 198 akkamiin ta'eeti.
biyyi sun warri sun lafa sun latti sun hawaasa sanii nurraa buuqaan jennee warri sun afaan kennaan dubbanna aadaa teenna guddifanna biyyi tun biyya teenna akka biyya akka killi akka sidaamotaa bullu jedhe malee isin nama lafa kanarra ba'an jenni isaa wanni yanuufuma olaantummaa isaanii tarkaa ba'a afaa isaan dubni dubbachuu afaa amaaranyaatiin barsiifachuu afaa aadaa isaaniitiin waan guma hojjechuutti irraa hafa kanaaf iyyuu olaantummaa isaanii eegsisuu qaban walaayittaa yoo kililii ta'e maal walaayittaa isaanii miti ka isaanirraa miti ka nyaattee bultu garuu olaantummaa isaaniitti harkaa ba'a kanaaf iyyuu kanaaf walumaa galatti maan jenna ummati keenya keessattuu sirni Itoophiyaa keessa jiru yoo haa kufu yoo ummati Oromoo kuffise calla yoo ummati Oromoo callisee hin kufu sirni kun sabab sablammootallee haa cuucuyyuu malee yoo ummati Oromoo hin mormin hin kufu ummati Tigraay illee cimaan ummati Tigraay garuu laale isaan Itoophiyaa dhimmarraa hin qaban laali kunu yoo Itoophiyaan gargaccitti yoo ta'e maaf Tigraay itti dhiisan sobaadha dubbiin isaan kan barbaadan Oromiyaa kana akka barbaadanitti akkuma durgodhaa isaan godhuu barbaachuu halchaa kanatti baay'ee isaan macheessee jiru. Kanaaf ummati keenya garuu kuni eenyullee fudhatuu miti. Mee namuma amma 7-2-3 kada duuba keessa isaa ijjeessan mucaa xiqqaa rooberra ijjeessan gabayaa keessa dhufanii mataadhaan ijjeessan mucaa san. Ijoollee kana nama 5 yeroo tokko dhaqanii mana keessaa ijjeessan Harargees akkas godhaa jiran Gujii keessatti nama 10 meeqa mana kee tokkocha itti cufanii biddaa guban ummati keenya kana mormachuu qaba ummati keenya miliyoona 50 ol gara miliyoona 60-50 ol akkaadha yoo miliyoonni tokko iyyuu mormate warri kun halkan tokko guyyaa 7 tokko Itoophiyaa keessa turuu hin danda'an mormachuu qaba yennaa jennu mormachuu qaba wanni mormatuuf mirga isaa kaka ati yoo mormatte malee mirga keenya kabachiitu laalime warra Tigraay maafi du'irraa dhaabate mormatanii hidhatanii koottaan mirga keenya nurraa mulqaa yoo dhiira teessanii jedhanii namitti dhabu nam tokko itti dhufu. Ulfaadhu doktariin xumurraa mee Oromoo maraaf ka biyya keessaallee ka biyya alaallee waan isa deemaa jiru kan hubate maal tolchuu qaba itti Oromoon biyya alaallee ka jiru ka biyya keessallee jiru. Tokkoffaa wanni galatoomiyaa ishee tokkoffaa Oromoon namni jedhamtaan biyya alaas jiru ka biyya keessas jiru addee barbaade isaa jiraatu walii galteen jiraachuu qabdi. Afaanii walii galuu yaadaan walii galuu akshiinii fudhatan irra walii galuu maal gochuu qabna waan jedhu irra walii galuu tokkoffaan san qawwee fuutee adoo hin loliin hin dura akkam lolla attamii karaa kamiin lolla eessaan jalqabna eessaa itti fufna gujiin yoo lolu wallagga yoo lolu inni kun ta'ee daawwachuu wallaggaaf gujii yoo guban inni kun ta'ee daawwachuu hararii wallagga gujii yookaan arsee yookaan baalee yoo guban kun callisee daawwachuu yoo naannoo shaggari nama wal guranii guban kun callisee daawwachuu adoo hin ta'in yeroo tokko walii galteen namni hundumtuu addee hundumaa ka'eessi atakkaafirraa mormachuu qaba. Akka ittiin mormatu warra biltsiginnaa jedhan san ollaa keessa ari'amuu qaban isaan. Jalqab isarraa ta'uu qaba. Warri sun yoon ari'amin ijoolleen keenya namni 5 mana tokkoo miti namni 10 namni 20 ganaa du'a mana keessatti. Karaa irratti namni addee ollaa ijoolleen keenya jirtu katti tokkomee nama fichisiisee warra naftanyaa kanatti itti yaamsisee ejjeesisiisu warra biltsiginnaa jedhan san. Kana irratti xiyyeeffatuu qaba uummati keenya addee jiru hundumaa warra biltsiginnaa jedhan san irratti xiyyeeffatuu qaba. Warri biltsiginnaa jedhan san yoo mataa isaanii irraa achi hin deebisin namni 50 namni 60 mana tokko keessatti hin du'a amma yoo akkasumaan ilaali. Kanaaf tokkoffaa walii galtee lammaffaa mormachuu biltsiginnaa irraa jalqabaa jedhaan kan gabaabumatti. Ulfaadhu wayyam doktor mee gaaffii xumuraa sii godha. Tarii gaafa TPLF waliin ta'uudhaan waggaa 21 Oromoo ajjeesanii fixanii waan fedhan godhanii amma dhiifama jedhanii maal jedhanii Oromoon bira dabarbee argani warri ergamaa TPLF turan.
harrassi yoo goone boru dhiifama jenne Oromoon dhiifama jedha namni dhumateera abbaan fedhe dhumatee nuutiin jiraanna na fakkaata akka kiyyatti warra kanaafi dhaamsa godhii xumurree yaana ulfaadhu wayyaamii girjaa akka tasaa waan ta'e beekuun baay'isa galatooma ashee gabaabumatti jaarritun warri amma yeroo itti darbee ammas yeroo isaanii extendii godhatanii seera fumaa baafatanii itti fufaa jiran kuni Ihaadigidha jarri kun. Ihaadig akka inni itti filatame namni Itoophiyaa keessa jiraatu sabaaf sablammoota hundumtuu beeka. Kijibaan filatame hin filatamne. Haa ta'u iyyuu malee yeroon isaa dhumeera warri sun. Jalqaba warri bilchiginnaa jedhan kuni eegii TPLF keessa baaste mootummaa wanni jedhan Ihaadig wanni jedhan diigamtee turte. Gaafa Ihaadig diigamte wanni hundumtu. Bilchiginnaa yoo jedhe inni akka bilchiginnaa akka paartii tokkootti dhaabee filannoo dhufuufidha kan morma dorgomuun qaba ture. Garuu amma dhiifama gabaabumatti diiktaatarii babal'ifachuu waan barbaaduuf filannoo hin barbaachisu akkuma Isaayyaas Afwerqi saahiba namicha kana yoon filannoo deemsitannaa jedhanii meebii waggaa 50 dhuftu gaafa waggaa 50 eeggatana inni yoo jiraate ingirii waggaa 200 jiraate ta'a fakkeenya. Filannoo waan jedha yaadan qabu nyam. Filannoo akka inni hin deemsine ifa. Kanaaf inni maan gochuu barbaadu amma akkuma warri dur Gimboot sabatti jedhan sun Itoophiyaa waan jedhaa kana Oromiyaa waan jedhaa kana diiganii gama kaan Awaash gamas lafa tokko Awaash gamana lafa tokko gara Gajjallaa lafa tokko akkasi gargar babbaqasuu barbaadan. Diizaanii warra Gimboot sabatti kan. Kanaaf namichi kun achirraa ari'amuu danda'u beektooti kenna ka hidhaman ka hidhaa ba'uu danda'u ijjechaan nama ijoollee xixiqqoo ka daa'immanii ka dubaraa ka jaarsaa ka sheekaa mana masgiidaa keessa du'u akka hafuu danda'u yoo ummati Oromoo hundumtuu si'a takkaa ka'ee ofirraa mormatee sirna kana ofirraa fonqolchi calla. Hin danda'ama inni amma ummati Tigraay TPLFitti bilisa baase. Ummata Oromoos addi bilisummaa Oromoo bilisa baasuu danda'a. Ummata keenyatti hubatin malee. Amma yeroo kana woboobra dhaabatee hundumtuu loluu qaba bakka. Eegii alternatiiviin jiru du'a teete du'aan duraatis nama jeestee du'u qabdi. Kanaaf mormachuun falmachuun karaa gumaan dirqama dhalootaa teetee jirti amma. Amma nami callisee du'u ati bilisiginnaa waan kalee nami tokko hirriibaa ka'ee paartii akka bilisiginnaa dhaabeera jettes har'a yoo nami itti du'uu qabateete kana ifirraa mormachuun dirqama jiraachuu waan qabduufi qawwees fudhatuu baattee mormachuu yookaan manuma keetti attuma rattutti du'uun mirga kee. Ulfaadhu wayyam Dooktar akka gaarii nu jetteen xumurraa bakka gaaffiin qabu kanuma garuu tarii allee hojjechuu barbaada asirratti nama lama mammaasa wayii mammaakuu barbaada beektaa nama lamaanii karaa deemanuu latti karaa dhiiteeti tokko qaroo tokko gowwa qaroon jala ciisee gowwaan gubbaa ciiseeti waraabessi dhufee waraaboo nyaatuu jalqabe gowwaa janna jechuun gowwaa miti jannaa fi qaroo karaa waliin bahe jannichi cadhisina nyaataa jiraa jedhaan maanti qaqarxisa jenna. Yaraan jechuu kee. No janna gubbaa irkateeti janniif hawwa sodaanne gubbaa irkatee qaroon jala ciisee qaroon hin dhagee beektaa. Innaa isa nyaatu maanti qaqarxisiisa jennaani lakkii na nyaataa jiraa jedhe yoo si nyaatee fixee yoo isa dhaqaa jennaani ana dhufaa miti jedheeti ka'ee jalaa of baasee jedhan. Oromooni wanni jechuu barbaadu kooraan farda kaan nyaate akka kaan hin lakkinne beekanii namicha kana gizee kenninaa maalii goonaa kana dhiisanii tokkummaan ka biyya keessaas ka biyya alaas walii tokkummaa fi cimsanii yoo walirrallee muufatanii jiratan dhiifama walii godhanii bilisummaa saba kanaatiif nami cufi karaa tokkotti hiriiranii na ebalu naa hiikii kadhaan sii hiiku namichi
namichuma achirraa arii hojjetuu qabu namicha ergamaa naftanyaa kan achirraa arii hojjetuu qabanii an kana jechuu barbaada warra ilmaan isaanii ilmaan jalaa fixan kanaafis jajjabina hawwina akka gumii bokkoo miidiyaatti jajjabina isaanii hawwina anis akka dhuunfa kootti baay'ee dhuguma keessi keenya gaddee jira Oromoo mararraa fixanii isin callaarraa miti jajjabaadhaa jennaani ulfaadhaa wayyamaa kan nu daawwattaniifis ulfaadhaa wayyamaa sheer godhaa jennaa jabaadhaa. Ani galatoomaa.